ankana keessa hin jiru. Ankana keessa hin jiru. Ankana keessa hin jiru. No. Eenyutu bilbila isaa kana sii kanne akka mucaa suudii kana akka dawwal. Isuma. Awwale wani no mubarako eenyu mucaan eenyu gurbaa kana wal sin barsiifne. Kana biyya Turkii bilbiliti maal jedhe jedhiin sin jedhan. Kanaaf hin deemne namni kanumatti waan hin jedhu nama kana jechuun qaamni kun dhiira moo dubartiidha biyya kanaa jira bilbili maal godhii nama kana sin jedhan. Okay. Dura online irratti anaa barsiisaaru mana awwaleetitti anillee seene mucaan kunillee seene Mubaarak illee seene. Awwala jalqabaa bakki tolee dhufe. Achitti anillee achi seeneera. Abteenillee achi seeneera. Mubaarak illee seenee jira. Okay, mucaan kun qalbii jijjiirrachuu barbaadaa amanuu barbaadaa jedhee introduce nu godhe Mubaarak. Okay. Eenyutu jalqaba wajjin dubbatee jennaan Mubaarak na wajjin dubbatee xumuree dhufeeraa jedhe. Okay, Zen okay, bakka qaran dida jedhe sanurratti mee inni dubbatu. Ani shaadaa qabadha neetworkii tuna didaara jennaan inni haa tasgabbaa'u boru itti yaadee haa deebee dhufuu jedheenan. Anaan akka inni amanu godhinaan jedhaa ture. Jennaan ammuma godhini jennaan lakki inni neetworkii na didaara maal jennaan bakka haa tasgabbaa'u itti yaadee boru haa dhufu hin ariifachiisinaa jedheen ijoolleedha. Kana booddee Jennoo live irratti qabate shaadaa sin jettan kana innoo live irratti qabate keessaan lamaffaa qabsiisuudha jettee moo utuuni live irratti hin qabatiin qabachiisuu deemteeti. Maal jedhe? Inni gara deebii yookiin moo garaa jijjiirratu kan barbaade innoo live irratti jijjiirrate otoo inni live irratti hin jijjiirratiin keessaan naqisiin jedhamoo eegganni jijjiirrate booddee. Erga qalbii jijjiirrate jechuun achirra wal barree bar. Normally. Achin booddee Farhan tasgabbaa'e yeroo haasoftu akkuma Bumaazoo Mama Hasaar akkasuma tasgabbaa'ee haasa'e. Wannooti akkasuma seerumaan akkasuma na gaafadhu thank you. Achirra wal barree kana booddee tibbee soonfaa irraa baradhu. Achirra Mubaaraktu jedhaan tibbee soonfaa irraa baradhu. Ani amansiisuuf miti yookaan waa'ee amantii kaaniiti miti. Wal macaafa qulqulluun namni tokkochi yoo amanee jedhee macaafa qulqulluun baratame tiire. Zeen akkasitti tibbee soon baradhu isarraa baradhu jedheen Mubaarak. An still no haga amma macaafa qulqulluu isa barsiisuudhaan alatti mata duree biraan qabu. Zeen guyyaa lammaffaa guyyaa in amananni jedhan kana an mana kiyya barsiisaara. Mana banadhee barsiisaara inni dhufeera tibbee soo dhufu jedhaaranii jedhanii jalaa ijoolleen na barreessite. No barumsa jalqabeera waan ta'eef barumsa xumuruu qabaa. Barumsa kiyya xumuree kadhataan xumuree waan dhaqu amaneera inni. Amansiisaniirra. Zeen amma tibbee soo ati barbaaddeetti illee dhufe jedhamee achiin booddee bilbila achumaan keessaan follow back na godhiiti keessaan na barreessi jedheeni keessaan na barreesse Zeen chaatii jiru hundumaa miliyoon argineerra jedhaara kam argitan san. Yeroo inni naa bilbilee jedhuyyuu yeroo anan jalaan kaafne jira. Okay, Faraan itti fufu. Maal jechuudha? Gaaffiin kiyya amma sirraan deebi'a. Sila maaliif Mubaarak lakkoofsa isaasitti kenne jennaan mucaan kun garaa jijjiirrachuu barbaada naan jedhe natti kenne jetteme. Qoqoy. Wal jaallufsiisi sirreessa. Ka wal barre maalirra siin jedhe online irra siin jedhe live irratti. Akkasimi? Waa'ee bilbilaas gaafanne nuti bilbila maal? Waa'ee bilbilaatti dhufaara qoy ishii sitti maa itti deebisa. Online wal barree tibbeessoo wajjin wal barii. Tibbeessoon irraa wal bari jedhame. Amma nu wal baruuf hai waliin jennee follow back walii deebifnee bilbila wal jijjiiraarraa jechuudha. Amma sii galee? Naa galeera musammaan nuti mucaan eenyu Mubaarak sun maaliif sii kenne bilbilaa jennaa? Okay. Isa inni kaleessa jimaata jechuudha. Jummaa isa jedhamu kan. Naa bilbilee mee hafteenii naa bilbilee akkana naan jedhee anammoo naa biizii ta'eera waan inni jedhaa addan baafannee mee bilbilii fi waan inni jedhaaru adda baafadhu naan jedhe. Malee awwan takkatti maal akka inni jedheen hin beeku. An normally akkuma nama kun yoo tarii kadhata barbaaduu danda'a tarii waaqwachuu gaafii qaba ta'uu danda'a. Awwaatu gaafii itti ta'ee deebisaaf moo kana jedheen. Deebee itti bilbilee isaa haasofsiise. Haasofsiisee jennaani akkanaa biyya galuu barbaadaa naan jedhe. Okay. An waan keessa beekuun qabu jedheen. Waan keessa beekuun qabu tariitii namoonni keessa beekan yoo jiraatan namoonni keessa biraa qunnamuu danda'u. Keessatti illee sagantaan illee duubaan dhiyaataara waan ta'eef an waan kana baay'ee keessan beeku bakka yeroo biraa deebee si bilbila jedhee bilbilatti cufeen. Sababni isaa mata duree ayyaadee miti sun. An ka yaade ka baabiloo waliin qachuuti. Inni ammoo kana dubbate waa'ee biyya achi ba'uuti. An kanan beeku.
Zeen bakka yeroo biraa siddee jedhee bilbila cufee. Ayyee. Kasila garaa deebi'uu fidha yookiin immoo gara waaqatti deebi'uuf sana mucucaa arraba mucucaa taate ni dabarru akkuma qabu. Tole ani kana keessan beeku kan jette maal kan keessan beekneeti biyya isa galchuu waan amma biyya galuu achi deemu Awurooppaa mixaqisoo sin jedhaatan an keessan beeku. Hagan. Beefi waan ati haasoftu si dhaggeeffachuu dhufee jette. Mee eessatti? Jechuun haasaa keessirraa baruuf natti sitti na ergani malee ani biyya fidus ta'ee baasuus hin beeku kana jessi miti. Isaan akka jedhanii waa'ee biyya keessaa bahu biyya kana bahu an kanan beeku jedheen an mata dureen an waan baaybiliif isan ergaaru waan qo'achiisu isan ergaaru seen. Inni waa'ee achi keessaa bahu inni naan jennaan lakki akkanan beeku namoota achi beekanii waloon jechuu dandeettanii tariitii haalli isa dubbisuu dandeettan baasii kana irratti meekitti sure kana isa dubbisuu dandeettan an kana wamma wanti dubbataaru fi wanti ragaa qabanne bare tibbeessa nutu yoo ragaa waan kana kuusaa qabanne sila maqaa kan keekamnetti hin dubbanne laakiin ammoo haqiqatti waa'ee keerratti wanti dubbatame waan hin dubbanne hin jiru suuruma irraa gaafate malee sin gaafanneeti suuraa ni beektaa tibbeessa waa'ee suuraa haa gaafatu Farhaan innatu wannoo godheef sababni isaa taani ammoo mucaadhaani Mubaarak tibbeessoon ergee jedhu dubbatee inni sun ammoo Mubaarak Ustaas tanarra takkatti sorry dubbiin jala murtanii beekuu qabdan ani keessaanillee gamaa gamanaan fotoolee kanaan dura waa'ee kiyya fotoo kanaan dura bahee irrattillee waliin yeroo mari'attan asirra baaftanillee viidiyoo bahee irrattillee namoota kana wajjin wal qabate ani isin wajjin illee haa ta'uti namoota kana wajjin garaa qulqulluudhaan waan naa gale himaa fi hiriyummaa obbolummaati. Waan naa gale isinillee ta'e abbaa fuuldura biraallee kan dhaabadheetu hin jedhe jechuudha. Kanaaf namoonni fotoo kiyyallee inni achu okay. Sorry, udubuu baatee baay'ee gaarii ture. Okay. Yoo deebiftanii baay'ee gaarii. Irratti bilbilamaa jira deebisa. Irratti bilbilamaa jira. Okay. Tole miliyoon asuma namoonni biraallee Farhaan tanuma qofa dubbadhaa tanuma qofa dubbadhee dhaabaa. Ani ammallee obboloonni musliimallee haa ta'u namni kiristaanaa namni gaafii macaafa qulqulluu qabu eenyu wajjinu bilisaan mari'adha. Asitti ijoollee ustaazota garee keessanii baay'ee dhakaasisuu qillee kaanii irraa wanna jedhu ka baay'ee walitti dhiyaanu deelii ka waliin mari'an. Argitanii? Maaliif jechuu barbaadeeti? Ani waan amanu wajjin mari'adha. Kanaan ala diqqoo garee wayii uumamati jennaan dirqama seenuu fi Farhaanii dirqamame. So waa akkasii waan qabu namni wajjin mari'achuu barbaadu ijoollee as jirtu bilbilaa gaafadhaa personally jechuudha. Kanaan ala waan kana wajjin hojjettaa erga interviisu gochuun kun lolleeti. Waan kana hojjechuun. Tibbeessa waan jedhu. Si wajjin kontraata si wajjin akka farramu barbaadde. Laa ofii wajjin osoo hin taane situu bari wajjin walitti hidhate qaban situu bari kana hunda keessa buuse malee nuti isin naannessine. Like maal namni maal godhe gareen keessa seenuu barbaaddee jennaani ijuma garee san ilaalluun si ilaaluu jirra amma zamana kana maaliif jennaan duraanii akkana si wajjin haasofna gareen ammoo gareen suni garee hammeenya dalaguudha garaa keessan mistira qaba si galtee mistira sana ammoo nuti mistira ka dhuunfaati malee Kiristoosiin irratti isin caalaa isaan tuna dhiyaata isaan wajjin tokko waa'ee Kiristoos isa waa'ee summaa waan amanu isin wajjin wanti yaa qoy wanti waliin nu gala isin wajjin isin kabajaa obboloota kiyyaa kana irratti dhugaa wajjin dubbannu yoo isin ragaa dubbattan ragaadhaan isin deebisaa waan ofii kiyyaamanii an boldly jechuudha. Suni Kayyee akkan jedhan. Farhaan waa taphattamatta duubaan. Akkan jedhe faana dubbatan jedhani akkan jedhe erga Kiristoos faana tokko taataniiti negotiation gootanii waan kana irratti waliin hojjechuuf gara fuulduraatti yaada qabda moo hin qabdu ati gara fuulduraatti waliin hojjettu ati irraa qulqulluudha waan akkasiin jechuu barbaadeen malee. Kiristoos irratti waan tokko taate waliin hojjettamu ati sanarraa qulqulluudha. Farhaan maal qaba dhugaan amanu maalillee akkuma Farhaan walii kana faallee otas gaboo yoo maal qaban kan tawaa jedhaa. Interview irratti gaafadheeti gara fuulduraatti karaa Yesuus Kiristoos tokko waan taataniif waan kana irratti walii galtee gootanii wajjin deemtamu ati waan kana irratti waliin galtuu siin jedhe. Waa'ee Kiristoos irra salphaa walii galaa warra Kiristoos waa'ee Kiristoos irratti. Waa'ee Kiristoos irratti hin jenne. Eish. Gaaffii kiyya badhu. Sababa waa'ee Kiristoosiif waliin galtan yookiin tokko taataniif hojii jarri amma jalqaban kana jara wajjiniin walii galtee gootee itti fuftamoo waa'ee biyya galchuu biyya baasuu Awurooppaa galchuu ijoollee musliimaadhaan